Namoonni baay'een kan gaafataa turtan, namoonni baay'een kan gaaffisinitti ta'aa ture. Jalqaballee miira cinaaf siifoo gidduu ture. Ogummaa miira obbolummaa qofa ture. Gama sooshaal miidiyaatti dhufnee erga walitti dhiyaachaa eenyummaa walii icciitii dhuunfaa keenyaa baraa dhufne miira nuti walii qabnu eenyumtuu sooshaal miidiyaatti jireenya dhuunfaa isaa baasuu qaban jedhani. Ani viidiyoo kan hin dalaguu dhiise siifoo qofa miti, Latiis Maakii warreen kana dura beektan hunda isaanii faana dalaguu dhaabeera. Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii, nagaa koodha galata Waaqayyoo, alaamanni isaa namni maatii waatiin nagaa jireenyi badhaadha. Ayyee baga nagaa taatan arragaa jaallattoonni hordoftoonni akkasuma immoo dinqisiifattoonni keenya gaaffiiwwan isin gama koomentiin inboksiin akkasuma immoo namoota hiriyaa keenya naannoo keenya nutti dhiyaatan gaaffiiwwan isin gaafattan persentii 50 ol waa'ee koof waa'ee siifoo siifoo maaliif adda ba'anii walitti dhufeenyi isaan gidduu ture maallaa siifoo tobsii ganee moo obsiitu siifoo ganee wanta jedhu gaaffiiwwan akkasii irratti deebii gabaabaa isinii kennuun dhufe eeyyanan beeka sooshaal miidiyaa irratti eenyummaa dhuunfaa ofii yookiin immoo icciitii dhuunfaa ofii gara sooshaal miidiyaatti baasanii haasa'uun akkanarra hin jirre beeka. Garuu dhugumaan warreen nu jaallattan warreen jaalala nu biraa qabdan dhugaa nu gidduu jiru akkasiin bartaniifan gama yuutuubii koon isinii ibsuuf hin dhufe dhugaa nu gidduu turee fi ammarraatti dhugaa nu gidduu jiru akkaataa wal baruurraa kaanee ammarraatti turtii nu faana ture gabaabinaan isiniif hin dhiyeessaa viidiyoo kana hanga dhumaatti akkasiin ilaaltan hin barbaada. Keessumattuu namoonni tilmaama dhuunfaa keessaniin obsiitu siifoo ganee gama koomentiitiin iddoo garaagaraatti yookiin immoo darbee namoonni muraasni immoo siifoo tobsii ganee warreen jettaniif dhugaan jiru dhugumaaf obsiitu siifoo ganee moo siifoo tobsii ganee maarratti wal ganan wanta jedhu irrattidha kan haasa'uun dhufe. Warreen dhugaa nu gidduu jiru baruu barbaadan viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadha. Ayyee gaaffiiwwan ka'uu danda'anii fi deebiiwwan deebi'uu qaban isinii qabadheera. Inni tokkoffaan obsii fi siifoon magaalaa Naqqamteetti dhalootaaf art production magaalaa Naqqamtee namoonni jiraattaa turtanii fi magaalaa Naqqamtee keessa namoonni jirtan baay'een keessan ni beektu. Dhalootaaf art production eebbaa kitaabaa, eebbaa hoteelaa, waarii artii wantoota garaagaraa irratti wantoota artii wal qabatan ijoollee hedduu gama taatummaan shubbisaan moodeliingii walaloo wantoota hedduun kan of keessaa qabu. Dhalootaaf art production magaalaa Naqqamteetti warri jirtan dhugaanii baatu iddoo hundaatti adda durummaan gama artii Oromoo keessatti dhiibbaa guddaa kan gochaa jirudha. Kan nuti anaaf siifoonis jalqaba kan nuti wal barre gama taatummaan isheenis gama taatummaadhaan anis gama taatummaan leenjinee hojjechuu dhalootaaf art production keessatti bara 2014 ganna keessa wal barre bara 2014 ganna keessa jechuun har'a waggaa 4 arfaffaa keenya sadii finne waggaa arfaffaa keenyadha jechuudha. Tole gaaffii lammaffaatti hin darba. Walitti dhufeenya naaf siifoo gidduu jiru ni jalqaba akka wal barreen walitti dhiyaannee eenyummaa walii barree already walitti dhufeenya nu gidduu ture jaalalummaa obbolummaa qofa ture. Jaalala obbolummaa best friend isa jennu sanaa jechuudha. Jaalalummaa akkasii qofatu anaaf siifoo gidduu ture jalqaba gama sooshaal miidiyaatti otoo hin dhufiin akka wal barreen jechuudha. Tole gaaffii sadaffaa. Otoo viidiyoo waliin hojjetiin maal waliin hojjetanii beekuu isa jedhuuf akkuma jalqaba isinii kaasee dhalootaaf art production keessatti tiyaataroota hedduu yoo xiqqaate tiyaatara 5-6-7 waltajjii tokko irratti waliin hojjennee beekna jechuudha. Dhalootaaf art production waliin deemnee waltajjii waarii artii irratti haa ta'u eebba barattoota leenjitoota dhalootaaf art production irrattis akkasuma immoo eebba kitaabaa fi wantoota garaagaraa dabalatee tiyaatara qofa tiyaatara 5-6 waliin hojjennee beekna. Isa kana kanumaan hin darba. Tole gaaffii shanaffaatti hin deebi'a. Kan jedhudha.
Viidiyoon nuti kan waliin eegallee almost gara baatii 7-8 yookiin ji'a 7 hanga 8 ni ta'a. Akkamitti waliin eegaltan isa jedhuuf ani jalqaba. Gaafan viidiyoo TikTokiitiin eegalee durba biraa faanaadha kan eegalee siifoo waliin miti. Siifoon illee ana faana dursitee Ifaa Balaay Lalisaa Leel durataa dhaloota Farti Production akkasuma Latii faana waraabamaa turte. Ifaa Balaayif Lalisaa faana adda kuttee turte. Adda kutanii ture viidiyoo dhaabanii turanii sababa dhuunfaa isaaniin akkas jechuun isa kanan beeku dhuunfaa isaaniin Lalisaa fi Ifaan viidiyoo gaappii godhanii ture. Siifoon mana jirti yeroo sana. Aadaaf turizimiin magaalaa Naqqamtee galma bulchiinsa magaalaa Naqqamteetti ayyaana Faasikaaf qophii guddaa tokko qopheessaa jira ture. Shaakala sana irratti ture yeroo jalqabaaf Siifoon viidiyoo TikTok hojjechuu yaadee wajjiniin hojjennu naan jettee na gaafannaan tole. Isaan faana adda kuttee taa'ennaan Ifaa faana waraabne beeknu gidduu kana maal naan jettee haalli viidiyoo waraabuu isaanii xiqqoo akka gaappii godhatee hubadhee tole sammoo jedheen yeroo sana akkuma shaakallee xumurreen naannoo seenaaf Gajjallaa hoteela seenaaf warri magaalaa Naqqamtee ni beeksuta. Naannoo sanatti waraabee viidiyoo gabaabaa paartiidha. Viidiyoo sana akkasinitti agarsiisneef viidiyoon sun paartii waan tureef otoo maxxansamii hafee sana booda achumarraa kaasnee waliin waraabuu eegallee jechuudha. Inni gaaffiin itti aanu viidiyoo meeqa waliin hojjettan TikTokii, Facebookii akkasuma YouTube'dhaan isa jedhuuf gama Facebookii, gama YouTube'ii fi Facebookitti akkasuma immoo gama TikTokiitiin TikTokiif isa TikTokii irratti maxxansinu gama YouTube irratti Facebook irratti sin maxxansama waan ta'eef TikTokii fi Facebookiidhaan walii galatti viidiyoo gaggabaabaa viidiyoo garaagaraa 97 viidiyoo 97 YouTube'dhaan viidiyoo 3 walii galatti gara viidiyoo 100 waliin hojjenneerra jechuudha. Anaaf Siifoon akkas jechuun anaaf Siifoon kan keessa jirru qofaa otoo hin taane Siifoo malee warreen akka Latiis, Maakiinis akkasuma lammii ijoollee baay'ee keessa gaggalaa turan Lalisaa fa'aa Dachoo fa'aa warreen kun namoota baay'ee waliin dabalatee viidiyoon anaaf isheen keessa gallee hojjenneeru nafaana keessa galtee gama TikTokii irratti hojjetteetu viidiyoo 97 YouTube dabalatee viidiyoo 3 viidiyoo 100 waliin hojjenneerra turtii ji'a 7 keessatti jechuudha. Tole gaaffii torbaffaatti darbina. Gaaffii torbaffaan turtii waliin turtan keessatti miira akkamii walii qabdu? Jalqaba akkuma isinii kaasee jalqaba walitti dhufeenyi keenya jalqaba miira akkamii akka ture miira obbolummaa qofa akka ture isinii kaaseera. Erga gama sooshaal miidiyaatti dhufnee viidiyoo amma kana sagaleef viidiyoo waraabuudhaaf yeroo garaagaraatti bakka anaaf isheen qofaan jirrutti akkasuma bakka ishee fi kaameraamaaniin qofa jirrutti illee wal argaa turre yeroo sana keessatti miira akkamiitu waa'ee keessaniif walitti dhagahamaa ture. Jalqaballee miira nuti gidduu ture miira naaf Siifoo gidduu ture oguma miira obbolummaa qofa ture. Gama sooshaal miidiyaatti dhufnee erga walitti dhiyaachaa eenyummaa walii icciitii dhuunfaa keenyaa baraa dhufne miira nuti walii qabnu inni kunillee miiruma obbolummaa qofa ture. Miira jaalala obbolummaa akkas jechuun obsiin Siifootiin obboleettii isaarraan adda baasee miira kan biraa qabaatee fi hin beeku. Akkasuma Siifoon miira kan biraa qabaattee hin beektu. Miira obbolummaa qofaa fi dhimma hojii keessatti karakterummaa yookiin nam fakkii garaagaraa takka jaalalleewwan taanii takka obboloota taanii takka wal lolaa takka walitti naafaa wantoota garaagaraadhaan namoonni viidiyoo keenya ilaalaa turtanii akkasuma immoo roomaantikiitiin illee wantoota garaagaraa hojjetaa turre jechuudha. Kanaaf dhugumadha guyyaa tokko dogoggoree ani waa'ee Siifoof miira kan biraa qabaadhee hin beeku isheenis kan biraa naa qabaattee hin beektu. Namoonni baay'een kan gaafataa turtan namoonni baay'een kan gaaffisinitti ta'aa ture namoonni baay'een kan nun amanne dhugaan jiru anaaf Siifoon jaalala obbolummaa qofa walitti dhufeenyi keenya hariiroo obbolummaarraan addatti hariiroon tokko akka hin jirre dhugaan isiniif bahaa jechuudha. Inni kun maaliif ta'e sirriidha gama Facebookiitiin suura nuti kaanu akkasuma gama TikTokiitiin viidiyoo nuti hojjennu
normal life yookiin relationii kan biraa hariiroo jaalalleewwan lamaan gidduutti taasifaman isinitti fakkaachuu danda'a. Inni kun immoo hojiidha. Kontentii keenyadha. Kontentii kanaan immoo oodiyensii keenya qabachuuf akkasuma immoo miira seenaa keessa galee dandeettii taatummaa keenya miira jaalalaa sana agarsiisuuf hojjenneerra. Inni kun immoo normal life keenya gama social mediaatti fiduu miti. Eenyumtuu social mediaatti jireenya dhuunfaa isaa baasuu qaban jedhani. Kanaaf normal life akkas otoo waa'ee jaalalaa dhimma jaalalaa hariiroo kan biraa waliin qabaanne gama social mediaatti public godhuwan yoomiyyuu hin godhu kana booda iyyuu jechuudha. Ammaan duratti ganaadha. Kana booda sin godhumu waan ta'uuf eeggannoo godhamuu qaban keessaa isa tokko waan ta'eef isinillee yoo eeyyamamoo taatan adaraan isinitti laattan public otoo godhamuu baate waan akkasiin jira. Inni 8ffaa sababa maaliif viidiyoo waliin dalaguu dhiisanii isa jedhudha. Inni kunidha ijoon viidiyoo keenya viidiyoo kanaayyuu ijoon isa kanadha. Ani viidiyoo kan hin dalaguu dhiise siifoo qofa miti latis maakis warreen kana dura beektan hunda isaanii faana dalaguu dhaabeera. Maaliif akka hin dhaabe immoo namoonni baay'een tilmaama dhuunfaa keessanii wal lolanii obsii fi siifoo wal lolanii latiif afaan adda bahee isaan faana hojjetaan jiru. Siifootiin ganee obsiin gantuudha. Komentii irratti nan arga baay'ee keessan jechuudha. Gantuudhaan gantee maal wantoota jettan tilmaama dhuunfaa keessanii kanaasuftan baay'eedha. Haa ta'u dhugaan jiru garuu addunyaa jireenya keessatti jalqabas bakka dhaloonni keenya garaagara ture kan walitti nu fide haaluma jireenyaadha. Barnootaaf deemnee achitti leenjii falagarre akkasuma immoo jireenya dhuunfaa keenyaaf jireenya dhuunfaa koof isaanis jireenya dhuunfaa isaaniif iddoo isaaniif mijatu iddoo nu mijate jiraata dhalli namaa yookiin iddoo dirqamni wayii tokko isa keessa jiraata. Ani kanan isaan faana hojjechuu dhiiseef isaan faana hojjechuu jibbee yookiin isaan faana hojjechuu natti tolu didee miti. Isaan faana hojjechuu waliin hojjechuun keenya waliin bakka guddaa ga'uun keenya hawwii koo bara dheeraati. Hawwii koodhas garuu akkuma isinii kaasee jireenyadha. Jireenyi isa kana geessuun beekanii ani kan nuti waliin hojjechuu dhiisne normaalii ammaaf ammatti jireenya dhuunfaa qofaaf haala adda fageenyaadha. Dura magaalaa Naqqamtee isaan faana ture amma garuu bakka jireenyaa jijjiireen jira jechuudha. Gara magaalaa Finfinnee dhimma hojii dhuunfaa koof gara magaalaa Finfinnee dhufee isaan faana hojjetaan jiru. Waan wal bira hin jirreef waan waliin hin jirreef qofadha kan nuti viidiyoo waliin hojjetaan jirre malee lolli tokko yookiin muufiin tokko walitti bu'iinsi tokko illee jiraate miti jechuudha. Hunda keenya gidduutti isa kanadha. Akkuma dur wal jaallannu caalaatti wal jaallanna. Boru siftaanis beekamu iddootti wal arginu waan ta'eef akkuma jiru walitti dhufeenyi keenya akkuma duraatti jira hariiroon keenya jechuudha. Tole gaaffii 9ffaa kana booda gonkumaa viidiyoo waliin hin hojjettanii kana booda viidiyoo gonkumaa waliin hin hojjenna hin hojjennas hin hojjennus akkas jechuun akkuma jireenya walitti nu fide iddoo tokkotti ammas jireenya iddoo biraatti deebisee walitti nu fida yookiin Naqqamtee deemuu yookiin isaanis dhufu yookiin immoo lamman keenya tarii hundi keenya bakka biraa wayii deemuu dandeenya. Akkasuma immoo viidiyoo tiiktookii yuutuubii caalaa iyyuu gama fiilmiitiin dhufuu ni dandeenya yoo rabbi jedhee yoo uumaan nu gargaare jechuudha. Kanaaf gonkumaa wanti jedhamu hin jiru hin hojjenna jennee abdii guddaa qabna. Inni kun garuu yeroon isaan beekamu. Tole gaaffii 10ffaa siifoo waa'ee obsii akkamittiin ibsiti? Isa kana dhiifama isheen amma waan na cina hin jirreef siifoon waa'ee obsii akkatti ibsitu isheetu beeka. Kana deebisaa ishumaaf hin dhiisa. Obsiinoo waa'ee siifoo maal jedha? Ani waa'ee siifoo kan hin jedhu siifoon shamara qaxalee addunyaa aartii Oromoo keessatti baay'ee barbaachistuu fi hawaasummaa sooshaabiliitii nama waliin jiraachuu kolfuu qabachuu shamara qaxalee akka isheen taate dhugaan baafii aartii Oromoo gama taatummaa shamarran aartii Oromoo keessatti barbaadaman keessatti warreen adda duree ta'an keessaa qoodatti akka isheen ishee jalqabaaf warra adda duree ta'an keessaa ishee tokko taatu guutummaa guutuutti tana mana. Kanaaf siifoof hawwii guddaa fuulduratti iddoo guddaa geessee gama taatummaatti waan guddaa hojjettee arguun hawwii koodha. Waa'ee siifoo gabaabinaan akkasittiin ibsa.
daawwattoonni keenya nu jaallattanii, nu hordoftanii, walitti dhufeenya keenya barbaadanii wanta nuti hojjennu yeroo keessan qisaasessitanii gama sooshaal miidiyaatiin nu daawwataa warreen turtan marti keessan galata guddaa nu biraa qabdu. Follow gootoo nutti hin hir'isin. Warri follow nu gootan laayikii, koomentii akkasumas sheer koppii linkii gochuudhaan warreen faana taatan hundi keessan galatooma ulfaadha. Dhuguma laphee koorraadha. Isinitti qaana hin beeku naqaaneessitan hin beektan. Hedduun keessan viidiyoo koo persentii 90-95 ergaan dabarsuu barbaade hubattanii yaada keessan jabaadhunaa jechaa turtan. Marti keessan galatooma ulfaadhaan isinii jedha. Dhaamsa xumuraa ani qabu inni ijoon daawwattoota Aartii Oromoof gama sooshaal miidiyaan warreen teessanii daawwattan bakka garaagaraa teessanii taatummaa irratti wantoota argee normaal laayif yookiin jireenya dhuunfaa gootanii fudhattu yeroo baay'ee keessanii jechuudha. Akkas jechuun dandeettii taatonni achi keessa hojjetan sin amansiisu haa ta'u sinumatu immoo namni diraamaa yookiin fiilmii hojjetu tokko normaal laayifii masaa hojjeta jettanii amantu ta'ee isa kanas immoo afin dhiisaa. Normaal laayifii fi jireenya dhuunfaa namaa fi waa'ee hojii haa ta'u adda baafannee wanta jedhu dhaamsa kooti. Akkas jechuun anaaf siifoon jaalalleewwan taanee wantoota hedduu waliin hojjechaa waan turreef jaalalleewwan akka ta'uu hin dandeenye. Obbolaa ta'ee namni hojjeteef obbolaa ta'uu dhiisuu akka danda'u. Maatii ta'ee hojjeteef maatii ta'uu dhiisuu akka danda'u isaan kanarratti hubannoon keenya tokkoof tokko koomentii nuti kennus otoo inni ijoon waa'ee hojii sanarratti yookiin immoo aayidiyaa isinii dhiyaate gama viidiyoon waa'ee fakkeenya waa'ee amanamummaa irratti aayidiyaa tokkotu hojjetame yoo ta'e gaaffii kana keessatti viidiyoo kana keessatti iddoon amanamummaa jecha akkasiitti dabalameera ta'e miirri keessan otoo akkas ta'eera ta'e wantoota jedhu gaaffiiwwan akkasii yookiin immoo yaadni akkasii yookiin immoo wanti isin hojjettan gaariidha iddoo kanatti akkas fooyyessa wanta jedhamu otoo ilaalame malee wanti isin hojjettan wal biraa bareedduu akkasidha isin uffanni keessan akkasirraa jechuu caalaa waa'ee hojii sanaa irratti yaadni otoo kenname wanta jedhu dhaamsa koodha. Akkas jechuun ijoollee Oromoo baay'een isaanii akka mogolee yaada keessanii koomentii keessanii akka mogoleen buuneefidha. Warreen gama sooshaal miidiyaatiin hojii hojjetan koomentiitiin mogoleen isaanii kan bu'e baay'ee isaanii argeera. Baay'een isaanii immoo akka isaan abdiin kutanne yookiin immoo miira hin dhabnee fi isheensi biraan bareeddu, isheensi biraan fokkisti, isheensi biraa gaariidha. Akkas taatan noormaalii jireenya dhuunfaa isaanii keessa gallee otoo koomentii gochuu baanne maal irratti malee hojii isaan hojjetan irratti malee jechuudha. Baay'een keessan anaaf siifoon jaalallee akka ta'anitti amanaa turtan persentiin 75. Kun immoo viidiyoon nuti hojjetaa turre roomaantikii hojjenneerra eeyyee. Roomaantikii akkuma hojjetaa turre garuu obbolaa koo taanes hojjenneerra obboleettii koo taateen afaan hojjetteetti. Jaalallee riyyaa koo taateen afaan hojjetteetti. Jaalallee riyyaa ishee ta'e hojjedheera. Maatiiwwan taane hojjenneerra. Wantoota hedduu taane hojjenneerra addatti garuu akka nuti jaalallee taanetti maaliif akkasiin fudhattanii beeku garuu inni kun hojii qofaadha. Akkuma jalqaba isinii kaase immoo waan akkasii hojjechuun nan amansiisu naan normaal laayifii miira keenya miira dhugaa waa'ee jaalala dhugaa walii qabaannee jaalala boyfriendii fi girlfriendii sana waliin qabaannee as baanii otoo hojjenna ta'e ani dandeettii keenyattis miira kootti sin amanu. Maaliif normaal laayifii kun fide waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanta nuti waliin qabnu miira kan biraadha, bolummaa qofadha. Oodiyensiin keenya persentii 60 hanga 70 obsiifsiifoon jaalallee akka ta'etti beeka. Gama koomentiinis gama dhuunfaatiin nutti dhufus garuu isinii kaaseera jalqabas tokkuma guyyaa tokko yaadamee hin beeku inni kun. Kanaaf waama nuti akkasitti waliin hojjennee fi daawwattoonni akkasitti naannessitanii akkasitti fudhatiin dhaamsa koodha. Boru san durba kan biraa afaan hojjechuu danda'a. Isheenis boru dhiira kan biraa afaan hojjechuu dandeessi. Akkas jechuun nuti suma anaaf ishee wal biratti hafna jechuu miti yookiin immoo dirqama aayidiyaa tokko keessatti anaaf ishee waliin hojjechuu qabna jechuu miti. Akka fakkeenyaatti kan koof kan siifoo qofa haasaan jira malee kan nama biraas akkasitti hin fudhanneef. Guyyaa boru fiilmii wayii tokko keessatti kan booda bakka isheen hin barbaachisnetti ani barbaachise kasti ta'e waamamuu danda'a. Bakka hin jirretti immoo isheen kasti taate waamamuu dandeessi. Jaalallee namaa, haadha manaa namaa yookiin obboleettii namaa taatee hojjechuu ni dandeessi. Akkas jechuun waan kaleessa siifoon obsiifaan hojjetaa turtee fi har'a deemtee jaalallee namaa taatee hojjechuu hin qabdu jechuu hin qabdan. Maaliif yaada garaagaraadha. Aayidiyaa garaagaraati waan ta'eef akkasitti yaadiina wantoota hedduutu ishee eeggata. Anas
Ammaan duratti ergumaan ishee biraa dhufee durboota hedduu faan hojjedheera. Gama YouTube'tiinis gama TikTok'tiinis durboota 2-3 faan hojjedheera. Koomentii achirratti kan isin kaastan siifoon gantee siifoon dhiistee maaliidha kan jettan argaa ture. Kanaaf waan akkasii dhiisaa. Please waan akkasii normal life gootanii hin fudhatina. Ganaa durba 50 biratti argamuu danda'an yookiin immoo durbuma faan argamuu dhiisuu danda'a. Isheenis immoo ana dhiistee dhiirota hedduu faan argamuu dandeessi, jaarsa faan hojjechuu dandeessi, hin beekamu. Inni kun seenaadha. Seenaa barreessaan tokko kalaqeedha. Iddoo sanatti immoo abbaan akkasitti godhate daayirekteerri tokko waan ta'eef akkasitti hundi keessan otoo fudhattaniin dhaamsa koodha. Ijoolleen gama taatummaan isaa ta'uu artii Oromoo keessatti walaloonis waan garaagaraan hojjettan adaraa keessaan koomentii ilaaltanii mogoleen isin laafini jabaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kanas viidiyoowwan keenya hundumaas waan ilaaltaniif yeroo keessan otoo hin qusatiin herrega keessan baasii keessan otoo hin qusatiin waan ilaaltaniif irra deebiin galatooma ulfaadhaan isiniif jedha. Gaaffii yoo qabaattan ammas na barreessuu dandeessu isiniif deebisuu danda'a koomentii jalatti jechuudha. Galatooma ulfaadhaa warri YouTube koo subscribe hin goone ofii keessan ta'e subscribe naa godhaa. Galatooma ulfaadhaa kabajama.